في متخيل تجرو دي ما براء وفجراء تخيسة تنكسي تفهموا قبدي أدبوا قبل تنرت الجنون كينيا تكوتوا قبل قران كينيا تكوتوا قبل يو ده جندا برا كمان أصاباتو غافا لما مگر يو جندا برا جرات أصاباتو لما لما مگر ساتين رفا وبعدي سوارجا فكاتون نيان غورا جرتن خندينو برنوت الرافودا ديفما سيغواني نتيجا مخينيان تانا نشوفني برا دبرو قبنا يتشو ديفما جنان ديفما فنفمو قبدا انغور رابو قبدا جني تو قبدا جني جانكا تو قبدا نسبران جرتو تكبل ليسه نغرفنا لما بليسو نغرفنا سديا بريسو نبليسنا ادم سخنيا كستو قب غرفمني ادبني غرسه ديدي ادب ديدي كيك ديدي يو بدي ساتفوفه عبد الرحمن حلياني تارو تكتي بولنا نمركون أجندة برا دوبا قبات شو دمله أجندة أنت نتاو دامت يو أجندة كينيا خانته أسر الراوة شو كبدي ينتشو لقاولي دابن أكو من موتا مدروك جزء خومن نبني قبادي فما ينادي الراول دور كنوت أما سر الراول دور كم نايتشو لقاتو ندير كتنت ليفهمني خربيت ليفهم جنان ليفهم أسر التراد أبنة شناد أبنة وجين تركان فنة أسيسو خان الرب بوه دندو قبنا على وصالا تتناتنانين في تدايتو مالف وقوة الأريان والجلاد أبتشو برو قبنا وقوة الكفي فنة ولا جيسو راد أبتشو بيخو قبنا أكا ورمو ولمجا أكا أمارا ولا دبتشون آدم الليزي آدا ورمو تيمت سرنا قداتي مت أكا ورمو ولمنة أكا أمارا ولا دبون آدا ورمو تيمتي سرنا قدا ورمو تيمتي أكا ورمو ولمنة أكا ورمو ولا دبنا أكا ورمو تليفامنو غافته أكا ورمو تليفامو غدو في قبنا أجندا خنا أسر الراغو شو قبنا يجو لغانو جرات تتن kan kada ala mo hirira jollente nyarar ge kay sabate fi obulayen kenya kan arsida arsi kay sabe gantum ma daytu dem alla ya seni sinjanna echu yotum gantum ma tate ganda tana echu tantani ala tokkuma te nyaddanu basun qabdan addanu hirun dandeysan warra tan kaysa tokkuma oromo da bo chalu barbadu jira warra tan kaysa gantum ma da je garagaran ararge fi tulama ararge fi arsi da fi tulama walitinaqe addadigu barbadu tujira eegachuu danda'u qabna jechuudha. Waan komannu keessatti adda laallachuu danda'u qabna. Saniifuutu waan gandaati jaanii ijoollee tuulama arsii rakkaasuun tasuma hin danda'amu. Hin danda'amu. Addisuun ilma arsiiti, ilma tuulamaati, ilma oromooti, dhumatte. Hangaasaan ilma arsiiti, ilma harargeeti, ilma oromooti, dhumatte, ilma shawaati. Akka oromoon yaaduu danda'u qabna jechuudha. Hirira kana oromoon hundi silaa bahuudhaa turra ture akka oromootti rakkoo naannolee rakkoo arsiiti miti rakkoo oromooti haadha teenya tachitti harmirraa murabe dhumatte akka oromootti yaanna akka oromoon miidhamne akka oromootti injifachuu jirra akka oromootti balaaleeffanna akka oromoon dhiifama goonaas tana keessa ibidda gantummaatii fi ablee gantummaa qabdanii warri ceetan tokkummaa oromoodhaa ta'an gootti harkanne tana balleessuu warra barbaadan we need asirratti kutuu danda'u qabna jechuudha dhaabuu danda'u qabna ciruu danda'u qabna dhoorkuu danda'u qabna jechuudha as birachi tarkaanfachuu qabna tokkummaa teenya hallayyaa naquu yaana gargar nu hiruu yaana injifannoo harkanne tana hallayyaa buusuu yaana lola biraa keessa nu naquu yaana walin nu buusanii okkora warri uumuudhaaf bololaa ture okkora san keessa nu naquu barbaadan diigumsa uumuu barbaadan warra angoo dhabe angoo irratti if deebisuu barbaadu fi kana hallayyaa biraa keessa nu galchuu barbaada diduu qabna jechuudha tana keessa isitana tikket sirritti barnoota irraa fudhachuu qabna ilmaan oromoodhaa ka addunyaa irra jirtan ka biyya keessa jirtan ka bakkayyuu jirtan hundinuu obbo Addisuu Aragaa dhiifama gaafatee jira dhiifama godhaaf tanaan finna gaafa obbo Lammaa Magarsaadhaa halkan leeylii hirribaa kaanee shira irratti hojjetameeti aangoo irraa bu'uu deema jennee as leeylii biyya tanaatti kan wanni hundi rafu asirraa taa'ee anaasoo namoonni tokko akkuma fi feesbuuka seenee oduu guurutti nuti feesbuukuma qofarraa oduu guurratti fakkaata no neetworkii cimaa qabna warri mootummaa keessa jiru Lammaan akka ka'uun beekan nu mormaa turan adda Tayyibaa akkaan jaalannu isii fi Lammaan akka ka'uu deeman nuti dubbanne amma adda Tayyibaa feesbuuka sii jalani jira
dubbiin tun soba jettee maxxansaa turte adda Xayyibaa'u nuti isiifuu dhaabbachuu jirra harka'uuf deemtaa jenneeni isiin dubbiin tun sobaa jechuu jirti warri achi keessa jiru kadda addaa hundi horee hojii gaggeessituutii fi horee jiddugala ODP keessa jiru dubbii tana quban qaban nuti gabbaanee asirra gisee saaxillu qabatama qabaannee dhufnee saaxille gaafa sa warri nu seeqaa turtanii fi dubbiin tun kijiba jechaa turtan hoggu lammaan gabbee isinit dhiisnee callisnee jechuu nuti if harkaa isiniin jechuuf waan dhugaa dubbachaa akka turree ragaa nu baatanii jechuu wanni nuti iyyaa fi turree maan sabboonummaan Oromoo honqosuu fi sabboonummaa Oromoo haphisuu irratti olaantummaa Oromoodhaa taamma gonfachaa jirtu lammaa kaasuudhaan akkaanii fi isin haphattu taasisuu irratti dalagamti jenneeti iyyaa turre nu jalaan fudhanne nurraan bitanne nu komachaa turtanii jechuu warri tokko tokko akka waan ifuma bakka laftanii kaatanitti Facebook irra oduu barbaaddanitti namni kaanis Facebook irra oduu barbaade isin fakkaata ummanni dalageeti telefoona bilbilee neetworkii qopheeffatee oduu qulqulluu baasee hiccittii barbaadee tooftaa gargaraatiin hiccittii guurratee fidee ummata isaatiif saaxillanuti akkitti waan lammaallee finnee ummata keenyaaf saaxille akkasi nu seeqaa turtan amma eega lammaan deeme immoo ni boochanii jechuu callisnee isin ilaaluu jirra hogguu nuti lammaa kaasuuf yeeni kaayiyyaa dhoorka akka inni hin deemne dhoorka akka isan buusne dhoorka isin hin jenne callistanii teessan amma lammaa deebisaa jechuu jirtan hogguu namni iccitti dalagee urkee maallaqa isaa irra dhangalaasee uraa uummatee oduu guurratee oduu qulqulluu dhugaa taate ragaadhaa hojii as baafatee tanaa jira Oromoo if dhaqqabisiin jee if dhaqqabuu dhiisteeti eega waa dhabame booda as baatee lammaan haa deebisi jettamma silaa hogguu nuti jennee isinitti jineessan kaatanii iyyitanii mee lammaa asii kaasaa qeeroo nuti jettee Oromoo nuti jette arra lammaan hin ka'u turte arra rakkoo lammaa as deebisaa jettu keessan seennu turte osoo lammaan ka'u baate Xayyiban kaatu turte isinitti himnee ni diddan rakkoon dhalachuu eegaltee jirti jechuu takka lama General Kamal Angorraa abuu gaafa jaamuu fi General Kamal Angorraa buusuudhaaf tattaaffiin garagaraa gaafa godhamu tasumaan buusinaa jenneeti falmaa turre dhageeffadhu ODP qabriitti awwaalamtu yaa ODP si qotachuu jira awwallaal irraa taatuun beeku Hajamu Juuj ta'urraa ta'uun beeku Baktiyaa Nasiib ta'urraa ta'uun beeku wahuma ta'e irraa unaan galu maaliif ODP akka qabrii fi qotachuu jirtuun naa galu dide General Kamal Angorraan kaasinaa General Kamal Angorraa kaasnaan duula biraatiitii waldhabbii biraa dhufuu deemaa qaawa fi banuu deemtanii General Kamal Angorraa kaastanii waan biraa uumuudhaa yaatanii bu'uura tokkummaadhaa kan isin utubee taa'u jiru kana if jalaa girgirsuu yaatanii tumsa harkattanii deemu jirtan ka ceemsa kana milkeessu jiru if jalaa dha'u yaatanii General Kamalin buusina Angorraa yee asirraa kophaa kiyya isini qaaqaan ture hanga namni onni tokko ka General Kamal waanaa kafalutti fakkaattutti an General Kamal gosa xiyyaa miti ganda xiyyaa miti dhugaasaatiifin isaa falmaa ture haqa isaatiif General Kamal OPDO fi Tigree ergate Eertira jettaniitti bobbaa turtan arra OPDOon gisee Angorraa darbite warri kalee akkas jettan arran qaanfattanii nuti immoo Tigreen hin ergine waraana dilasan fuudhee Tigreen ergatteeti miti dhugaa qabsootiif dhufeetti taphattan jenneeti isin koflaa turre isin lolaa turre isin arrabsaa turre hattoota qabsoo Oromoo qancarse jenne arra gaafanni Angorra deebummaas aangoo kannaniif duraanunni OPDOodhaa tanaaf aangoo kannaniif jettanii maqaarra tuulaa turtan lakkiisanii miti caumsa kanaaf barbaachisaa warra caumsa kana gufachiisu haxaa'uu danda'a funfachuu danda'a dhandhamuu danda'a ijaan beekaa tana qixxeessuudhaaf fi caumsa kanaaf guusa godhachuufi malee inni ergamaa isaaniiti miti jennee isinitti diddanii olola irratti oofaa turtan amma ODP'n gisee Angorraa isa buuste immoo warra isaa laalatu fakkaattaniiti General Kamal akkamitti Angorraa buuste jettanii waan biraatu mujjirtan maaliif tumsa uummachuudhaaf ODP nammoo wallaaltanii General Kamal qabattanii deemuu wallaaltaniiti Angorraa isa buustanii badii dhalu jirtanii jechuudha ammallee badii dhaluu ta'e isan ganaallee
jacha isin ganaa gabbaatanii dubbachuu teessan Shimallisiis Addisuu Aragaatis hundi keessanuu harkaan baasa amma Shimallis darifachiisu jira ganama kana Oromoon tujjaara yoo ta'uu baatte yoo qabeenya horuu baatte amma booda Oromoo miti namni tujjaarree jeeti haase ganama kana amma jacha kana yoo micciirinaan jaan akka gaaritti micciiree gooliitti galcha Shimallisitti akka gaaritti akka gaaritti Shimallisi goolii galcha maaliif Shimallis akka inni jechuu barbaade Oromoon amma booda diinagdee mo'achuu qabdi miskinni Oromoo dhabamuu qaba xiqqaachuu qaba Oromoon tujjaara ta'uu qabdi dalagattee abbaa qabeenyaa Oromoon ta'uu qabdi dhaafi akkina nu baddutti yoo nammoo jecha kan harkaa micciiruu barbaade miskinni Oromoo miti jee alamuusime wallaqaataa ture tanaaf Oromoo ta'uudhaaf itti micciirta jechuun amma dubbii micciiruu dandeessa akka gaarii micciiruu dandeessa dubbii micciirtee nyaachisuu dandeessa isa hanganni ulii gabbee confidence itti haasa'u dhabuutti godhuu dandeessa jechuudha amma yoo Shimallis itti micciirinaan jaan akka gaariittiin itti micciira edaa OPDO tanaaf maallaqaataa turtee Oromoo ta'uudhaaf jeetiin itti micciira edaa maarri Oromiyaa dhufee wanni maallaqaatuuf Oromaa ufii jeetiin itti micciira edaa isin wanni maallaqaattaniif Oromaa ufii jeetiin itti micciira duula adda addaa isarratti oofuu hin danda'a jechuudha akka inni ulii televizyiina irra gabbee haasa'u qaanfatutti confidence dhabsiisaara amma Fireew Maashoo wayi televizyiina irratti as ba'a dhukkee irraa kaasnee barni sodaata Fireew Maashoo amma yoo gabbee haasa'e hangaasaan jecha kiyya keessaa maal micciiraa jaa ni sodaata hin ba'u gatuman ba'u Fireew Maashoo gidee yoo gabbee jecha isaa kaan ni beekaa jechuudha warra isa eeggatu jira ni eeggannaa gizee ni gabbee waa dubbate lat keessaa gooneeti nyaachisnaa jechuudha fataffatne maqaa akkasii beekuuf confidence gabbee haasa'uu dhabeeti manama keessa taa'aa jechuudha Shimallisiis tanaasii mudachuu ta'a I will tell you now confidence lose godhaa deemu tees maaliif you dig isiniitu qotachuu jira qabrii teessan deebisaa Jeneraal Kamaal Aangoorratti kannaaf Jeneraal Kamaal bakka isaan maltu kannaaf Jeneraal Kamaal bakka isaan maltu deebisaa aangoo isaarratti yookiin aangoo isaan maltu irratti deebisaa cubbuudhaan kaastanii waan kaastaniif isinii beeka deebisaa aangoo irratti sabboonaa Oromooti quuqamaa Oromooti nama Oromoodhaaf laalatu nama Oromoodhaaf hojjetu yoo feetan dhaabasaatii fi keessa wali beeysa yoo feetan dhaabasaatii fi keessa wali tokkoomsa yoo feetan dhaabasaa keessaa fudhadhaa dhaaba kee nama kanniiti kosseen ijaa harkifadha do whatever you like General Kamal deeffadha big advice for you General Kamal deeffadha yaa OPDO gorsituun qabdan nama badii isinirraa laaluun qabdan akkanumatti akka nama machaa'ee gabbaatanii dalagaa jirtan dhaabatana deebisaa Jeneraal Kamaal akkatti deebistaniifu deebisa aangoo isaan maltu tabiraa taatus kannaaf dhaabanni qabu kana fuudhaati kasaatiin waliin maxxansa yoo nagaya barbaaddan afaan Oromoo kun yoo isinii gale yoo tarkaanfachuu barbaaddan maaliif hunda diina godhattanii kamii hojii firoomtanii yaa'uu dandeessan dee irra guddaa wanni isin deeggarreeffar dhaaba keessan kan ta'e warra haqa qabu akka Jeneraal Kamaal fi maxxansuu keessaniif isin deeggarraa warnuti ammallee taanaan deebisaa ol deebisaa dhaaba isaa keessaa fuudha dhaaba nama faakannu nama biraatti aanaatti godhatu haa ba'u duraanis ODP keessaa qabsoof ba'e ammaa isaa deebu galcha yookiin dhaaba isaatii fi keessa waliin makaa tokkooma akka gootan godhaa galchaa Jeneraal Kamaal deebisaa ol one advice kalamada obbo Lammaa Magarsaatiif Aadde Xayyibaa deebisaa Oromiyaatti ammallee isin gaafannaa jechuudha deebisa yoo gaafii tana namni qabaattan jiraattan gaafadhaa karaa sirnaatiin duula addisuu keessaanii miti karaa biraatiin miti ifaa fi ifa gaafiin teenya ta'uu qabdi jechuudha Aadde Xayyibaa dhiiba fi obbo Lammaa Magarsaa bakka takkaa lachuutu ka'uun gaafii dhalte hin godhinaa isin hin jenne ni diddan ni beeyneettanii gootan Aadde Xayyibaa fi obbo Lammaa tara takka pirezidantii fi itti aanaa pirezidantii tara takka kaasuun ifiifuu ergaa biraa qabdi dhaamsa biraa qabdi waan bakka takka nama lama kaasteef mee nama lama bakka takka aangoo irraa kaasuun maaf
ring bell godhaa jechuudha. Dhaamsa biraan nama keessatti uuma. Shakkii biraan nama keessatti uuma. Abdii isinirraa qabnu nama keessatti haphachiisa. Shira hojjechuu yaa'an jetteeti ija banattee isin eegdi Oromoon waan isin dubbattan duraan bar waan isin dubbattanii fi waan isin jettan hunda Oromoon bar taamaddii 27 OPDO ufuuf jetteetu haasawa lammaatiif fi sabboonummaa lammaatiif OPDO qabattee dhaaba Oromoo hunda ufuuf jettee OPDO jala diddee taa'u jirti mi Oromoon maa karaa akkasitti gootan sanirraa daangaa jijjiirtan guyyaa shaadaan nama dhufte karan nama deebisuun hin taatu guyyaa qaddarri keekee hambisanii hin dandeessu namni duutii isaa za'aan geesse haga feetee oo kararra dhoorkitee fi mana dhoorkitees tullub jeetuma gadi baa makiinaan fuutee kutte za'aan keenyaan kutee namichi akka warra za'aan isaanii geessetti dhawachuu jirtan waan dalaguu qabdan dhiistanii ta dalaguu hin qabne hojjechuu jirtan waan godhuu qabdan dhiistanii ta godhuu hin qabne dalaguu jirtan ol deebisaa jara yoo gorsa namaa ka fudhattan taate dhugaadhaan nama isin tumsisu yookiin isinirraa dhorkuu dandeenya malee sobaan isin hin tumsinus sobaan nama isin hin dhaabbachiisnus tana sirri beeka nuti dhugaaf dhaabbanne nuti haqaaf dhaabbanne haqa dabsataniif wanni isin tumsunuuf hin jirtu hojjetaa keessanii miti nuti Oromoof hojjanna aktivistii Oromooti malee aktivistii ODP'ti miti nuti ni dabne yennaan isinirra bobbaana ni qaceeltan taanaan isiniif tumsina That's it. Karara deebi'aa isin hin jenne jechuun mallee ergama kana waan deemu jiru kana hunda gingilcha adeemsa keessan sirreeffadha. Obbo Shimallisiis obbo Addisuunis dirqamni guddaan ammaan tana mootummaan naannoo Oromiyaa kan jiru isin harka. Yoo san sirreeffachuu hin dandeenye karaan isin itti yaatan hin jirtu ummanni isin bulchitan ummata kana. Sabuma kana kan isin hoogganu yaatan. Saba kana ka filmaataaf nu filaa jechuu yaataniin. Ummata kana ka masaraa keessatti isin dhorku yoo har'a naftanyaan masaraa seente namni ce'ee masaratti diina isinirraa dha'u taa'u ummata kana. Ummata kana ka sabboonummaadhaan lallisee hamba biraa gatii isinirraa cabsee isinirraa lolu. Hoggu naftanyaan isinirra qoorte ummata kana isinirraa dha'u jira. Hoggu baaladaraan qooyte ummata kana isinirraa dha'u jira. Taakkala uumaadhaa laayinarra jira amma. Maxxansinee jirra oduu harkannee jirra qulqulluudha maxxansinee jirra abbaan fade waan fade ajaa akkuma Lammaa Magarsaati itti dhufuu teessan nuti oduu qulqulluudhaan gabbaanee nama keenyaaf dubbanna ammallee taanaan ODP'n adeemsa keessan sirreessuu baannaan qabrii qotachaa jirtanii isin hin jenna sirreeffadha obbo Brigadier General Kamaal Galchuu deebisa namichaatu osoo karaa deemu intala takka dhufe intalti jaarsaa wallolteeti manaa baatee ala deemu jirti yeroo karaa makriibaa kana waraabessin isaa kuma yuusu jira intal karam deemtaa jeen jechu jaarsi gurbaan deemu kun karaan deemu beeku miilumaan na deemu jira jetteen Gurbaan intala gaafatu kun ifiifuu jaartiin irraa sokkiteeti warra soddaa dhaqee siin galchinu jaaniini kara manaa deemu jiranninis kophaa saggaaru jira kara manasaa aaree warra soddaattii fi jaartittis isiidha karaa walakkaadha karaarra jirti karumaan deemuu hin beeku miilaan na deemaa jennaan wallee mana kiyyat deemtaa kottuu jee intala ol galfatee akkasitti akkas ta'ee jechuudha isinis qabrii yaa'u jirtanii